Argafoonni kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa lafan kun qophii guyyaati. Qophii guyyaa keenyarraa keessatti keessummoota jajjabaa lama isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummoonni kiyya Sheekh Bashir Usmaan Imaama Masjida Tawfiqiif akkasumas kan hedduun keessan beektan Sheekh Naasir Hamzaati. Dhimmi ardharraa mari'achuudhaaf deemnu konferansii guddicha Sadaasa 26 yookiin Noovembar 26 dhiyaachuudhaaf deemu kan magaalaa Minneapolis Convention Centeritti qophaa'uudhaaf deemurraa mari'an. Mata dureen konferansii kana maal fakkaata waan jedhu isaanumarraa dhageettanii mata dureen guddaadha karaa dambalii rakkoo keessaa ittiin baanu waan jedhu qabatanii dhiyaatanii jiran. Sagantichi maal fakkaata waan jedhuuf isaan wajjin turtii goona hanga xumuraatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan Sheek. Baga nagaan nu eeydan. Sheekh Naasiraatis baga nagaan dhufte. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mee Sheek isinirraa jalqabna isintu Oromiyaa 11 Haarayaan leemiti yeroo hedduu deddeebitanii mul'attanii sagantaa keenya du'aa'iidhaan nu jalqabsiisa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Rabbi guddaa kadhanna. Arda wanni guddaan asin nu fidee kora guddaa eegaa zamana koronaan nu dhufe waggaa 3 lakkaawatee dhibee san Rabbi nurraa kaasee kora guddaa barana ji'a Noovembarii kana 26tti godhanna jennee hawaasa keenya gara garaa yaamu jirra. Kora kana kora milkii Rabbi nu haa godhu. Walgayii tana walgayii dura isiitiif duubni isillee nagayaan xumurame Rabbi nu haa godhu. Walgayii tanarratti ulamaa'ii adda addaa du'aata adda addaa ka alarraa eeynu maatii adda addaa ka ollaa Minisootaa qubatu ka karaa deemee dhufu hedu mara Rabbi nagayaan nu haa fidu. Rabbi nagayaan nu haa galchu. Ummata keenya mara ka as keessatti dhugaatti rakkoon adda addaa akka lubbuu isatti akka maatii isatti akka ollaa isatti rakkoon keessa jirtu rakkoo samara Rabbi furmaata godhee fi walgayiin ardhaa tanarra furmaata argatanii warra galu Rabbi haa godhu. Jazaakumullahu khairan barakallahu fiikum. Amiin. Ulfaadha Sheek gara Sheekh Naasir deebi'aati. Sheekh Naasir sagantaan Sadaasa 26tti qopheessuudhaaf deemtan waa'ee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru keessattuu kan biyya baqaa keessa jiru biyya keessa jiru kanatti galaana rakkoo hawaasni keessa jiru keessaa karaan ittiin baanu maal waan jedhu waa'ee konferansii kanaa mee mata duree kana akkamiin filattan waan jedhu naa jalqabnu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا دوتوتا أورميا لبني في كسمتي أبو ناصر عبد ناصر توفان إجلي فؤادي في بليتي تانية جالتو ده هندي خيسانون كلاتهما الفردا أورميا لبني لين duraan dursee carruma kanaahu dhimmi hawaasummaadha dhaggeeffame hawaasni kun hawaasa kiyya bakka barbaachisu hundi biraan dhaabbachuu qaba jettanii sagantaa kana yeroo keessanirraa yeroo qaalii teessanaa sagantaa hedduu osoo qabdanii keessatti nu galchuu keessaniif duraan dursee galatooma ulfaadha isiniin jenna labsa ameen iyyannaa keenya illee nu hawwachuu keessaniif eegas booda wanni gaaffii ati na gaafatteef yeroon haalli keessa jiru kun haala ulfaataa fi haala waa hedduu wal qabataa waan ta'eef fayyarraa eegalee rakkoo lolaatiin eegalee akka guutuu addunyaattis akka gandattis akka biyyattis akka sabattis akka amantiittis garuu hundaanuu yeroon keessa jiru tun yeroo akka malee waloodhaan walitti dhufnee rakkoo qabnu wal dura qabannee wal jajjabeessaa wal tasgabbeessaa rakkoo kanaaf immoo furmaanni akka jirus abdii wal horsiisnee rakkoo jirtu san dubbannee furmaata itti kennuudhaaf hayyootaa fi abbootii amantii islaamaa barsiisan jechuudha. Hayyoota amantii islaamaa akka Dr. Abdurrahim Doyyoo faa akka Sheekh Bashir faa akkasumatti Sheekh Abdusalaam faa imaamoota masjida sadeenii masjid Bilaal masjid Tawfiq masjid Tawhiid kana wal qabatee akkasumatti hayyoota biraa kan afaan Ingiliffaa dubbatan bikka adda addaa waliif finne maali rakkoo tana gartee keessattuu rakkoo dargaggeessaa jira ta yeroo hedduu xiyyeeffannaa guddaa hin argatin hawaasa keenya keessatti jechuudha. Rakkoon tuni rakkoo diraagaati, rakkoo maatiiti, rakkoo bultiin diigamuuti, rakkoon dargaggoonni keenya hedduun fuudhuu dhabuu dubartiin teenya hedduu heerumuu dhabuu yoo fuudhanii heerumanoo bultii keessatti namni waliin turuu dadhabuu
ilmaan keenya akkaataan guddisaan isaanii yaaddeessaa waan ta'eef qilleensi illee akka malee faalee waan jiruuf kanaaf gaa maal taana namichi akka ta'u hin dhabu akkuma Oromoon jettutti mataa walitti qabannee yoo wanta akka rani keenya jennee addii waan qabnuuf galma guddaa convention center agartee Minneapolis keessatti argamu achitti maallaqa guddaadhaan kireeffannee hawaasa obboleeyyan keenya kan afaan Somaalee dubbatu Masjid Abubakar waliin zamana dheeraa duris osoo gartee masjidan keenya mabalati waliin dalagaa turre arrallee obbolummaa teenya daran haa cimsu jechuudhaan isaanis rakkoo nuti qabnuuf masjida nutti dhiyaatu ollaa keenya bilaakuma xiqqoo iddoo jira wal keessa daleena hojii adda addaa keessatti jechuudha saniif humna walii taanee irree walii taanee keessattuu naannoo Minneapolis kun hojii guddaa barbaada waan jiruuf kanarratti gaa kakaanee sababa kana yeroo duraatiif konferansii dargaggootaa kan guutuu Minnesota hammatu afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Ingiliffa, afaan sadeen kanaan yeroo duraatiif waliin dhufnee haa goonu jechuudhaan kaanee inshallah gaa akkasirra jira jechuudha. Sheekamee gara keessanaa deebuuti rakkinni hawaasa keessa jiru ka keessaatiif ka alaallee rakkina bal'aadha. Ammoo rakkoo hawaasni keessa jiru kan ofii biyya ofii keessa jiraannuuti irratti xiyyeeffatan bal'inaan wanni gaafsan isin achitti rakkoo fi furmaata irraa dubbachuudhaaf deemtan maal fa'a? Waan bareedaa mata dureeni akkuma jedhame kana mata duree gara ijoollee dhaloota lafa tanaa asit dhalattee afaan lafa tanaa aadaa lafa tanaatiin guddattee waan isaan laalchisu jira. Ammoo nu abboonni haawwonni hawaasni tajaajiltuun ilmaan tanaa oomishtuun ilmaan tanaa isaan oomishnee oomisha bareedaa gadi baasuu fi waan nu kaayannetu jira. Wanni nu kaayanne amwaajul fitan wasafiinatun najaat damballii rakkoo ta biyya tana keessa jiru furmaanni karaan nu keessaa ittiin baanu maal jedhu mata duree akkanaa kaayanne. Rakkoon biyya tana keessa jirtu hagana jedhamee akka waan lakkoofsi hin dhaqqabne takkitti guddoo jechuun rabbi nu rakkise jechuun tola hedduu rabbi nu xool ananii hedduu rabbi biyya tana keessa nu xool. Ammoo akkasuma rakkoon gufaanni jiru damballiin rakkoo hedduutu jira. Damballiin rakkoo ka jiru keessa guddaani mataa jirutti sabbata maran jette uummanni keenya yoo haasa'u yoo maatiin tokko jiraate ilmaan jiraatan diigama maatiitu heddummaati biyya tana keessatti wal hiikkaa jechuudha. Jaarsaa jaartiin gargar bahuu osoo ilmaan idduu jiran osoo ilmaan idduu hin jirre diigamiinsa heddummaati. Diigamiinsa kana akkamitti wal'aanna furmaanni isaa maal karaa kamiin akka maatiin kun walii rahmata godhee wal jaalatee wal dhaga'ee wal sabbaree wal jala deemuu danda'u karaa kam waan jedhu dawaasan du'aanni fi culamaa'in adda addaa himuuf deeman aanan dhiiraa kaayanii mataarraan dhugan jedhan waan amma cufa dubbatuuf himite. Lammata ijoolleen teenna taasistu horretuni nuuf ijoollee teenna fageennan nu idduu jira. Maatii amma biyyaa dhufne Afrikaa irraa dhufneef ilmaan teenna idduu fageennan nu idduu jira. Loqonni keenna sirriitti wal dhaga'uu hin dandeenye. Mataa duraa rakkoo guddaa kun maatii keessatti wal dhaga'uu hin dandeenye. Ijoolleen tun duuba karaa hedduun karaa sooshaal miidiyaa kanaan karaa intarneetii kanaan dhiibbaa hedduutu ijoollee teenna irra deemu jira. Dhiibbaa hedduu haga dhiibban irra deemu kuni garii isaaniitii dhukkuba sammuutti fide takka. Kana qofaa miti dhiibbaa adda addaa ka biyya tana keessatti ijoollee teenna bakka adda addaa dhaquun wanni isaan argan saahibban isaan argan warri isaan waliin oolan warri isaan waliin guyyaa 5 dabarsan waan gaarii hin dhagayan akhlaaqa gaarii bakka saniin argan ulfinna hedduutu irra jira waa hedduutu isaanii fuula deebi'ee jira. Yoo namni tokko naamusa bareedaa qabaatu hanga ijoolleen birooti iskuula keessa buulii gootu takka maal ati haga jedhamu takka hanga akka ifii fedhe sanitti iftahee amantii ifii qabatee aadaa ifii qabatee deemuu hin dandeenye takka dhiibban irra jirti. Ijoollee teenya guddifni isaanii hammaatu jira. Akkamitti ijoollee tana gara khayritti gara bareedatti
amantillee wal qabatee aadaa isaanii babbareeddullee qabatanii naamusa bareeda kamaja'a ka wal saalfatu ka wal safuu qabaatu san akkamitti ijoollee tana rakkoo tana keessaa furmaanni ijoollee tanaa nu goon akka abboota maal waan jedhu olomaa'iin irratti haasa'uuf deeman wanni ummata mudatu tokko lamaa migaa biyya tana keessatti haqiiqaa yoo taate darajaa waan gurguddoo amma waan haasawamuu miti dhugatti waan haasawamuu miti waan silaa namni yoo haasawullee dhugaan ija imimmaanitiin haasawu qaanqeen abbichuma irra buute gubdi jedhan yoo maatiin tokko dhugaani ilmaan isaanirraa haasawan maatii ruuhii dhabe jira ilmaan isaanii manaa bahanii akkamitti guddisanii akkamitti qabatanii haga diqqaa saahibni badaan fuudhee ilmaan ruuhii dhabetu jira ilmaani waan silaa nama macheessu kan itti godhanii mana keessatti tajaajilamu tokko lamaa miti hospitaala keessatti tajaajilamaa jiru tokko lamaa miti kamiila kana rihaabii bakka adda addaa dhaqee maatiin ijoollee tana wayyeessuuf waan isaan fudhatan kana qaama keessaa waldhaanuuf maatiin waliin rakkataa jiru tokko lamaa miti tanaafu saanii gaalli cittoo tokkomatu moonaa balleessa jedhan gara tokkon dhaquun qabnu masjida keessa warri wali qabame kun hayni masjida fiige kun illeen gaalli cittoo tokkotu gaala maramoonaa maradda barsa jedhan yoo walii gallee hawaasni walii gallee wal qabanne walii mari'anne diinitti irkanne maslahaa wahii akkami finna waan jedhu furmaanni akkami kennina waan jedhu marii irra goona waan adda adda jira karaa furmaanni kennamuun karaa adda adda warra nu dura tarkaanfatee jira ka arda rabbiin isaan itti milkeesse waan adda addaatiin milkaawanii hawaasni isaanii akka aduu tahee biyya addunyaati fi biyya ameerikaa keessa mul'atee jira faana san jala deemuu qabna waa hedduutu jira tanaafu waan akkanaa mari'atu guyyaa san wanni biroollee ni jirti diinagdee keessatti illee namni biyya tana maatii horee kiraan manaa ol ka'e samii san dhaqe beedruumii takkaa doolaara 1,500 deemte namni hiree mana bitatu ummanni osoo ulamaa illeen gaafatin osoo ifumaafu rakkoon itti ooftee kun baankii dhala qabdu seene kun baankii islaamaa jedhee seene kun ifumarraa akka fedhe seene akkami furmaatni akkamitti argama ummanni kun akkami furmaata argata karaan maslahaa isaa qabu osoo rabbiillee waliin dhabe osoo hiree banaa jirtullee gama diinitiin inni ittiin cufame akkamitti furmaata argata waan jedhullee haasa'uuf deemna inshaallah yoo rabbi jedhee waan akkanarraa haasofna bi'iznillah yoo rabbi jedhe tanaafuu hawaasni kenna marrinu guyyaan kun guyyaa namni lafa jiru rabbi qur'aana keessatti ajaja dabarsinutti istajiibuu lillaahi walirrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ربي قرآن كيسة كثير يا أمة ربي إسنتي للبي إسيام فنقبرا جدي أواتنا في جد نا أواتنا جد ربي ناف أواتنا أنك قبرا مؤنا مليك وان إنجيرو جد إرقماك يلف أواتنا يو إني إسيامي وان قلبين تيسا نغايا أرغتون الدنيا كيسة اللي وان نغايا إتي أرغتان fuuldura rabbi aakhiraa dhufanillee waan nagayaan itti argatan yoo inni itti dhihaadha isiniin jedhe dhihaadha fi jedha rabbal aalamiin hawaasa keenya duuba isin yaamu jira ajiibuu daaciya allaah wa aaminuu bihi yaghfir lakum min dhunuubikum wa yujirkum min cazaabin aliim ardha namni owwaattan maatiin dhugaan owwaattanii dhuftan bakka khayrii itti yaamamtan tana yoo yaamaa isin yaamu isin ardha owwaattan olomaa'i khayrit isin yaamuuf owwaattan bakka sanit argamtan durri wan isin badhaasni argattanii rabbi zambii teessan isinii araarama jedhe rabbi qur'aana keessatti yaghfir lakum min dhunuubikum cubbuu teessan ta isin dalaydan owwaatumaan bakka khayrii dhuftanii olomaa'i jala gurra qabattanii du'aata jala gurra qabattanii achitti argamtanii qalbii teessan niyyaa bareedan an cibaadaaf deema jettanii achi taa'uun cibaada mataan isiitu cibaadaaf taa'a ruuhi tiyyarraa wallaala baasuuf maatii kiyyarrallee wallaala baasuuf waan baradhellee nama bakka tanan dhufin deebi'ee itti himu niyyaa kanaan namni achi dhufu durri wanni inni argatuu rabbiin cubbuu araaramaaf eegasoo wanni nu sodaannu eega duuni azaab wayujirkum min azaabin aliim guyyaa aakirallee azaaba laalessaa san jalaa rabbiin nama baasa waan kana argat tanaafuu hawaasni irra nuu baha waliin haasa'uuf deemna ulamaa'ii haasa'uuf deemna hiree isinii abbootan lee kennine haawwotan lee kennine isaanillee dhugaan miidhama keessa jiran rakkoo keessa jiran ilmaan wajjiin namni yeroo hedduu ta'abu dubartii
مدرسة إساني تفتح أبو دوبرتي كاسكول إساني تفتح أبو دوبرتي كيو مجال لايبراري ركتو دوبرتي كيو انتلت الراتور ركتو دوبرتي كيو أنت بفدور مجرد إن أرجين بفدور انتلرت إن أرجين إرتي أرجان هذا الدور رفات هذا الدورنا هذا الدور هيرا هذا الدور واحد دوتا إفاجة قدو الرقب دهات المان الرئيم بيتا نسمرو تناف دوبرتون اللهم بها قوتا وانجرو هما ركو إيغا سرمان أكام وانجر ولين إرتي دلينا نمر ربين إن شاء الله واجين واكن بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا قالتو ما شيكا واني شي ناصر غركن كادي بوتي حواسك إنك ست واني صداتا متوكو شيكا ركو أكا دنفات يوكين أكا ماتيت نمقالي يروتو كتوكو نصوف أجر حواسني كن ركو إسا إفتيه متي ولي مريئتي أكا حواساتي فرماتا بربادو داف چرا argate waan waliin mari'ate natti fakkaatu kun yeroo jalqabaatiif rakkinni keessa jiru maal fakkaata furmaanni kenna hoo maal ta'a waan jedhu kaasuudhaaf deemtan na fakkaata yaamicha kana keessatti hawaasni oromoodha amantii garagaraa qaba gosa garagaraatu jira namoonni akka hawaasaatti waliin jiruuf jireenyi hawaasa guutuu amantii guutuu waan ammatuuf irratti hirmaachuu danda'ani carraan isaan hirmaachisu hoo jira waan jedhu akkanaa kaaftan barbaada bareeda nu gize bannu yaamsa kana gize goonu nama ilma namaa tahe cufaaf goon banii aadam waan tahe keessattuu hawaasa keenna ka oromoo ummata oromoo osoo ka musliman tahin irra nu dhufellee hedduuti gamman gaayaa baan osoo namni amantii muslimaan qabne dhufee bareeduma rakkoo keessa akka amantii muslimaatun furmaata gootu dhageeffatee qalbiin teen irra gammadde haqiiqaa wataan qalbiin irra gammadde maaliif wanni bakka tanatti wal yaamnuu fi dhugatti banii aadam cufaayyu rabbiin haqa nurra kaa'e rabbi muhammad rabbii waan jedhuun wa anzir ashiiratakal aqrabiin warroota nasabummaa waliin qab ha'aanummaa waliin qab kasabummaa waliin qabdu ha ummata akka oromummaa waliin qabdu jechuu kan namoota akkanaa kana dura namni ati bareeduma amantii irra jirtuu tana gammachuu amantii qabduu tana jarreewwan akkanaa kana raamsi jedhee rabbal aalamiin nu tanaafuu nama maraayyuun affeerra bakka irdhuunurraa argamtellee in guuttanna guyyaa haga nuu hafe kanatti nama maraaf banaa wanni kun nama maraaf banaa eessattuu gaalallame nu jiru akka beekameen nama amantii muslimaa hordofuu masjida keessan laallamni kun waan dabruufi bakke hedduu namni irratti hirmaatu namoo akkanatti irratti hirmaata ammoo hiree waa dhufee dhageeffatu balballitu nama maraafuu bana inshallah yoo rabbi jedhe galatoo masheenaa sargara kan kee adeebuuti rakkinni hawaasni keessa jiru takka lama miti ka biyya akkuma jirutti ta'eetiin waan asii irraa haasa'utti jira konferensii kanarratti keessattuu dargaggeessaan wal qabateetiin waan hedduutu qophaa'uudhaaf deema naan jechuu jirtanii sheenaa sirraatti yeroo hedduu dargaggoota wajjinis barsiisaadhas mana barumsaatittis waan deddeemu kanneen argiteerti biyya kanattis waan barattootaan wal qabateetiin deemu keessattuu dargaggeeyyii biyya kana keessatti wanni mudatu isaaniif wanti addatti yeroo tokko yaadadha konferensii tokko irratti waa'een dhibee sammuudhaa ka'ee hawaasni kenna waltajjii irratti nama waa'ee san ekspertii waa'ee sanii dhiheesseetiin akka kallattiidhaan namni rakkoo san keessa jiru wajjin haasa'u godhame kana keessattuu namoota akkasii sanniin gargaaruudhaaf wanni hojjetamaa jiru jira. Warri mental health sagantaa jaamee qophaa'ee jira dhibee sammuutiif yaalii barbaachisuuf dhaabaa jira professionally doktoroota ogeeyyii waan kanaaf dandeettii qabanii kaleessallee isaanii waliin hirbaata nyaachaa ture waliin haasawaa turre waa'ee kana isaaniilleen qophii guddaa akka qaban sagantuma amma sagantaan kun amantii islaamaa qofa irratti hin xiyyeeffatu amantii islaamaa gisee jaamugaa waa'ee diinagdee waa'ee jiru jireenyaa waa'ee fayyaa waa'ee ilmaanii waa'ee guddisaa waa'ee bultii waa'ee barumsaa waa'ee eenyummaa ofii identity crisis jedhama keessattuu biyya kana keessatti ijoolleen teenya identity crisis argachaa jirti wanni isaan masjiidatti dhageehan wanni isaan mana barumsaa yoo dhaqan argaa jiran wantoonni gari garii waan amantii keenya waliin simanne amantii keenya wal xiqqoo wal
faalleessu faatu argamaa jira. Kana keessatti ijoolleen akkuma reefu isheen jechaa ture san ijoollee dhibee sammuu faa sababa kanatti dhufutu jira. Ijoolleen keessattuu eenyummaa ofirratti faa saalfatu of ta'anii jiraachuu irratti maaliif yeroo gargarii gurraacha ta'uunis muslima taatee argamuunis kun hundinuu dhiibbaa mataa ofii qaba. Kana keessaa ijoolleen cabsitee bahuudhaaf empower ta'uu barbaadde. Empower giduu jennu ijoollee jajjabeessuu, hamilee isaanii tiisuu, cimsuu keessattuu ijoolleen bakka kanaa dhufuun kuni ofiifuu ergaa danda'e qaba. Edaana qofaa miti biyya kana keessatti muslima ta'ee Oromoo ta'ee kan jiraachaa jiru. Hawaasa bal'aa ana malee nama kumaantamiin dargaggeessa akka kiyyaatu jira. Muslima dubartii ana malee kumaantamiin hijaaba uffattutu jira. Maal godha kun hundinuu restore godha identity isaanii restore godha isaan jiru eenyummaa isaanii kana jaran akka ifitti amanummaa ana malee namni muslima biyya kana keessatti baay'eedha hedduudha jedhee iftee akka jiraatu ciminaa fi jajjabinaa dabalaaf. Kanaaf bakka kanatti namni dhufu hayyoota ogeeyyii waa'ee fayyaa irratti illee dubbatan biyya kana keessattuu fuuldurri keenya maali waan jiru sagantaalee adda addaa illee ni jira akka panel discussion amma fakkeenyaaf waa'ee yuuziti wal qabatee maaltuutu dargaggeessa masgidarraa ari'aa jira. Maaltu dargaggeessa barumsarraa if duuba hambisaa jira. Maaltu dargaggeessa fuudhaa fi heerumarraa if duuba hambisaa jira. Maaltuutu dargaggeessa kana rakkoon takka gartee maal jennaani opioid rakkoo hashiishii takka diraaga hedduu ijoolleen fudhachuudhaan bakka rafanitti ciisanii du'uudhaan takka immoo bakkuma jiranitti goggoganii hafuudhaan overdose ta'uudhaan rakkoo kanaafillee furmaata waan jiru gara ogeeyyii adda addaa afeerree achirratti waan dubbatamutu jira. Akkamitti waan stigma ta'u jira reefuu kaastee turte namoonni garii dhibee ofii dhibee maatii ofii ilmaan ofii kana yeroo osoo rakkoon hin guddatiin dhufee namoota dandeettii qaban ogeeyyii waan adda addaa kana qabanitti dhufanii himatanii rakkoo tana furmaata barbaaduuf ni saalfatan. Stigma waan daamu jira. Yoo ilmi kiyya kun rakkoo sammuu qabaachuu isaa beekan yoommoo anummaanuu waan kana gartee rakkoo tana furmaata barbaada dubbadhe hawaasa keessatti maqaan nabadeeti abaluun rakkoo akkasii qabdi jaanna dubbatan jee waan akkasii sodaa qaba. Kan akkamitti keessaa cabsinee beesinee baanee furmaata finnaa waan jiru hawaasa illee irree itti godhuu hamilee itti dabaluu hin sodaatinaa wanni kuni furmaataaf amma deemtanitti namni waan fedhe isin jedhuus wanni gargari dhibeen gargari booda saalfillee si dhookitee bitaa qaama saalarratti illee yoo si bee booda bara dooktar bira dheeyite jala qabattee na wal ani jettan sadarkaa sana osoo hin geenye akka Oromoon jedhutti namni lubbuu eege maal jaan abbaan lubbuu eege lubbuun amatee eedee jangartee lubbuu ta'e osoo isin rakkoo guddaa hin dhufne haga dandeessu jibbaata gootee ittisuudhaaf alwiqaayatu khayru min al-ilaaj akka jaamutti taamoo kam saaqaq as qadamu maxxaqaan kam afaan amarattee jechuudha. Osoo dhibeen sun guddattee humnateetii ol dabartee sadarkaa humna namni dadhabuu osoo hin geenyetti waan san gaafa isin jalqabuu eegaltu san maal godhuu dandeenya? Furmaanni waan kana maali jennee akkamitti empower isaan goona waan jiru kanatti illee haasoo barbaanna. Kaan immoo aqiidaa teenya eenyummaa islaamummaa keenya rabbi dhugaadhaan gabbaru akkamitti rabbi gabbaruu qabna iimaana keenya khilaafatee kana akkamitti jabeessina akkamitti gara rabbii deebina waan jedhu hamilee akka namni horatee gara rabbii deebi'u kana jechuudha inshallah ni guddaan ga'a. Galatooma sheeka wanni dabaltan jira wanni biraa wanni isin dabalta yoon jiraanne gaafin xumuraa isin gaafadhu sagantaa kanarratti waltajjiin hawaasaaf qophaa'e yeroo tokko tokko hawaasa keessatti wanni jiru yaada ulamaa'ii yaaddu yookiin yaada ufii qabanne qofa hawaasaan gahu waltajjiin immoo yaada hawaasaa fudhatu isaanis caqasanii achi booda akka hawaasaatti gara furmaataatti deemuudhaaf wanni akkasii yaadamee jira. Bareeda. Gwan nama sagantaa akkanallee qabatee jira. Nama dubartii isanu rakkoo hawaasa kiyyaa jiru hawaasa kiyya dubbisaa keessattuu waan cabina maatii tanarratti namni guddaan
dhugaani ba'aan guddoon amaanaan guddaan utubaan guddaan maatiin turuuf maatiin diigamu irratti wanni guddoon harkaa qabu dubartii abboota mari'achiisaa ni haasofsiisaa maal taana rakkinni keessan maali maaltu rakkoo tana ammoo furmaanni maali jennee waliin haasofsiise jedhee nama sagantaa qabatee jira keessattuu nama dubartiiti Ustaaz Naasir maqaa isii yaadatu mala maqaa isii Habiba obboleettii teen Habibaa jedhaniini sagantaa akkanallee ni qabna inshaallah yoo rabbi jedhee tanaafuu sunillee ni dhufanii namni waliin haasa'e dhugat akkam taana namni jedhe akka ta'u hin dhabu jedhan rakkoo ofii beekee maaltu nu baasa namni jedhe waan isa keessaa baasu hurmaatan dhabu jedhan dhugatti yoo sun argamtu dhugatti adda addaan gubatu umi mana keetteenee jaran adda addaan yaadu umi mana keetteenee jaran adda addaan hiraaru umi mana keetteenee obbolowan walitti haa dhufnee sawaaballee fudhataa ilmillee fudhataa walillee arga'a yaada kennallee walitti dhufnee walitti cimfamnee akkamitti rakkoo tana keessa ilmaan teenna maatiin keenya ummanni keenya akkamitti biyya aadaa isiin beeyne keessa dhufne biyya nu dura ijaaramte biyya waan cufaan nu dura ijaaramte teknooloojiin fagoo addunyaa cufa ijaaramte hawaasa keenya miti biyya san keessa jirra damballii tana keessatti akkan hafne haa tattaafannu akkan hafne waan jedhuufi walitti haa dhufnu gara marattu hawaasni keenya akka jiru jirra akkuma jiru jirra hokkolli bakka maraa yoo laaltu dhugatti namni waa yaadu ima yaada qalbii keessatti ima yaada yoo laadha bakkummaan itti gammadan in xiqqaata hawaasa keenya yoo laaltu jaarmaya hawaasa keenya gara maraa yoo laaltu diinitti illee irratti yoo laaltu diinagdee irratti illee yoo laaltu siyaasa irratti illee yoo laaltu dargaggeessa isa irratti illee yoo laaltu dubartii isa irratti illee yoo laaltu bakki ati qoma dhawattee alhamdulillah irratti na gargaari rabbi fuuldura deemuu jirraati jettu dhugatti in xiqqaata wanni hawaasni tokko madaalamanii dhaloota lafaa dhufu yoo dhaloonni lafaa dhufu kun inni jabaate dhugatti baromsaan jabaate wal ijaaruu isaatiin jabaate quuqama diinii isaatiif diinagdee isaatiif siyaasaa isaatiif ummata isaatiif inni quuqama qabaate hawaasni sun jiraataa deema jedhan warri hukamaa'a qolaani akkana jedhan jabeenna hawaasa sanii madaalla jedhan yoo ammoo kun hin jiraatin hawaasni sun dhabamurraa fagoo hin jiru jedhan hawaasni sun dhabamurraa fagoo hin jiru hawaasa nu dura lafa tana dhufee eenyummaa isaa namni dhabee maqaa isaa dhabanii gosa isaa dhabanii sabummaa isaa dhaban tokko lamaami waan akkasitti illee akka nu mudane nu dura jirtee rabbi nu haa tiksu haa jabaannu haa tattaafannu waa goona yoo jennee dhugaan nu jajjabaanne rabbiin irratti nu qarqaara haganuma dhaamadha inshaallah sheenaa sirra xumura irratti wanni dhaamattuu jiraate wanni dhaamannu gaa hawaasni afaan oromoo irraa babbariidaa dubbachuu jiru kana nu dhageessan jechuudha kun yaamiinsa kiyyaa miti yaamiinsa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala yaamiinsa rabbii awwaatu jechuun ni beetan reefu isheenii dubbatee jira kanaaf awwaadha wanni kun waan keessani qabeenya guddaatu itti bahaa jira iddoon sun kiraan bakka saniitu yoo akkam xiqqaate doolaara 30,000 oli sagantaa kana wanni bakka sanillee filanneef waa hedduuf waan mijaa qabuuf magaalaa walakkaadha magaalaa Minneapolis downtown isii keessatti baasaanis dhufuudhaaf makiinaanis dhufuudhaaf miilaanillee dhufuudhaaf nama hedduudhaaf mijaa qabdi bikka ammas namarraa dhokattee hin jirtu jechuudha ganama gaa guyyaan kun ammas yeroo boqonnaati hedduun ararraa jalqabee haga guyyaa isiniin dhufuutti yeroo beekte boqonnaa guddaa namni ayyaanarra jira jechuudha Ameerikaa amma ayyaana guddarra jirti Thanksgiving jedhanii jechuudha akkuma jaamu kannisni tokko kophaa isaa dama hojjechuu danda'u beekaan tokko aalimni tokko kophaa isaa yoo iyyaa oole yoo namni jalaa qabu hin jiraanne yoo namni taa'ee irraan dhaggeeffanne yoo irraan baranne akkuma gartee walli isaan tokko yoo kophaa isaa iyyaa oole yoo shubbisaa namni jalaan shubbisne walleen isaa faayidaan qabdu jechuudha kanaaf beekaan hayyoonni aalimoonni yeroo isaanii fudhatanii yeroo qaalii maatii ofii hojii silaa guyyaa kana dabarsan hawaasa kiyyaaf hin bu'aa buusaa dantaan tiyyaa fi hajaan tiyya dantaa hawaasaa dursuu qabdi jedhanii guyyaa silaa boqonnaa isaanii kana hara galfannaa isaanii kana maatii hojii wal arguu qaban maatii kiyya guddaa hawaasa kanaa hojii wal argee wal mareedhee rakkoo hawaasni kiyya keessa jiruuf gara kiyyaan yoo furmaanni argamuu danda'e anis qooda kiyya shoora kiyyaa ta'uu dhujaanii guyyaa kana
hireetana nuuf kannaa jiran kanaaf yeroo bilaashitti miti waan hojii hojjennu dhabneeti miti hayyoonni waan hojjetan dhabaniiti miti hojiin tanaa olii guddoon hin jirtu namni rakkoo jiru takka badii takka osoo argu callisuun badiin sun nama san qofan galaafattu waliin isin galaafatti ani rakkoo hin qabu nagayaan qaba fayyaan qaba diinagdeedhaanis barumsaanis waa hundaanu ilmaan kiyya gaariidha ilmaan kabiraa kabadan nallaalchisu namni jiru bultiin biraa nallaalchisu namni jiru rakkoon hawaasa nallaalchisu namni jiru rakkoon isaanii sun isaan qofa irratti hin gabaabbattu jaa rabbiin سلي ولين سبليستي أكون ربي القرآن كساتي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد ربي بلا فتنة مكرتي إنكي ركو أمة ربدي بليسك أفرتين جواب بني سودات أجا ربي ركون أمة برا سلي بيجوت ولين بليستي ربي سبحانه وتعالى مالف قافاتي سجلي قبض الرب ربي سيخنن بكم ربي سيخنن humna rabbii si kanneen ogummaa rabbii si kanneen waan dandeessu rakkoo san dhaabsisu yoo yaalii hin goone rakkoon isaanii sun isaan qofaa miti kaballeessu waliin isin balleesti waan dandeessanii namni yaalii godhe rakkoo san keessaa ummata saniifillee furmaata ta'eefillee furmaata ta'a kanaaf hoottaa ani nagayaan qaba rakkoo hin qabu jettanii manitti naafina nuti hundinuu rakkoon tiyya rakkooteeti rakkoon teessa rakkooteenya akkasitti hubannee waliin waloodhaan maal taana waliin jenne rabbi irraa subhaanahu wa ta'ala furmaatan dhabnu ulfaadha galatooma wayyooma guyyaa san fayyaa fi iimaanaa fi nagayaan rabbi isin haa jiraachisu oromiyaa level qalbii qulqulluu taaterraa dhugumatti isin galatoonfanna galata guddaa qabdan akka hawaasattiis akka sabattiis akka gartee maalittiin isin jaagaa akkaataan itti isin galatoonfadhu rabbi isin haa galatoonfatu naa oletti ulfaadha wayyooma isin janna guyyaan kun isin dhaggeeffamee guyyaan kun guyyaa hawaasa hundaamatu maaliif jireenya keessatti waa'ee jireenya keessatti islaama qofaa miti kan waliin jiraannu kiristaanaas haa ta'u waaqeffataas haa ta'u oromoos haa ta'u amaaraas haa ta'u tigrees haa ta'u biyya tana keessatti haga waliin jirrutti rakkoon hawaasummaadha rakkoo teenya hunda ara namni muslimaa tokko diraaga dhugee nama tokko yoo ajjeese rakkoo muslimaa qofaa miti rakkoo hawaasa ollaa waliin qubannu rakkoo hawaasa waliin biyya kana keessa jiraannu hundaati kan kiristaana tokko arba badiin isaa badii kiristaana qofa jaamtee hin haftu badii ummata oromoo islaamaa kiristaana waaqeffata hundaati jechuudha kanaaf akka nama tokkotti guyyaa kana argamnee dhufnee waan kanan itti rakkoo tana nutiitu furmaata isii argamsiisuu danda'a ani gama kiyyaan furmaanni argamu jennee ilmaan keenyaas fira keenyaas aanaa keenyaas ollaa keenyaas guyyaa kana finnee dhufnu tikeetni isaa waan irraa biizinesi arginu masginni numa maallaqa guddaa kafalee irratti baasaa jira yoo akkam fagaate 30 irraa haga 50 bakka kanatti ni ba'u tikeeta nama tokko qarshii 20 goone yoo nama 4 ta'e namni sun parsantii 15 discount illee qabdan jechuudha akkam jechuudha namni tokko badala qarshii 20 kafalu yoo nama 4 ol ta'e qarshii 17 fi saantiima kafale jechuudha kanaaf galiin achirra argamu ammas bakki kun akkuma isin jee kiraan bakka sanii qoftinu qarshii 30 oli sanirraan wacii adda addaa jira tikeeta sheekootii biyya adda addaa fidu jira ulamaawota fakkeenyaaf biyya fagoorraa dhufantu jira kanaaf ammas hojii biraata adda addaa jira kanaaf koottaa yoollee rakkoon tikeetaallee jiraate nu dubbisa rakkoon hin jiru nuti guddaan guyyaa kana dhuftanii bakka kanarraa qooda fudhachuudha waan kana jabeessinee cimsinee isinitti dhaammachuu barbaanna laayyuuttiin fudhatina ganamarraa argama yeroodhaan argama nyaataa fi dhugaatiillee achitti ni gurgurama ijoollee teessan fixadhaaf deekarallee qabna bakka ulmee ijoollee itti eenyullee qabna yoo ijoolleen teessan umrii haga 7 bakka isaan ta'anii itti taphatanii achi keessatti oolanii eeganiitu jira kanaafillee rakkattanii manatti hin hafina fidaa ijoollee teessan yoo tiraanspoorteeshinillee barbaadan baasa qabna baasa lookeeshina sadeenittu mazida Tawhid mazida Abubakar mazid Tawfiq mazid Tawhid illee baasa sa'a haga guyyaa guutuu jechuu sa'a ganamarraa haga galgalatti olii fi gad nama deddeebisu transportation obbotamaan burqaatii fi akkasumatti obboleessa kiyya Abdulaziz akkasumatti qaama isaan waliin hojjetutu jira karaa hundaanuu qopheessinee jirra guyyaa kana wanni nuti barbaannu isin fayyaanuu qabaattanii nageenuu qabaattanii guyyaa san osoollee waa takkallee godhuu baanee dhufneetuma waliin wal agarreetuma waliin boharreetuma hamilillee walii ta'u waan takka ulfaadhu Sheenaasir sheeka gara keessan deebi'aati du'aa'iidhaan jalqabne warra biyyaatiif warra asiitillee du'aa'ii godhaati hin goolamna inshallah gara xumuraati
dura isiniini hiree nuun kennitanii wama kennan nu yaamtanii Oromiyaa olobeniin kenna numatu warri Minnesota alhamdulillahi asitti dhaabate waan alhamdulillah hawaasa waan ifi takka dhaabanne arda kuno oomisha garre oomisha isaa garre galatooma ija budaa rabbi isinirraa haa qabu sagalee uummata keessanii taatanii dhugatti quuqama hawaasa keessanii dubbattanii waan dandeettaniin bira dhaabatu fi rabbi ol isin haa fuudhu jenna balaa as jirtuu fi isa bira jirtu maraayyuu uummata kee jirru kana bira jirtu ta rabbi bira jirtu maraa rabbi isinirraa haa qabu hawaasa kennallee dhugatti wani nu goonuu fi hawaasa biyyaa kanallee rumaa dhaalanne garguddaan nu qaamni kenna as jira malee garguddaa namni marrumaatii achii qaba isaanillee rabbiin rooba rahmatallee rabbi isaanii haa roobu beela jabduttu harkaa qabaataa ture baatii muraasa dura naannawni gariin alhamdulillah midhaan argataa jira naannawni gariin akkuma fi jira rabbiin rooba rahmataa roobe rabbi isaan haa quubsu rakkoo harkaa qabdullee weeraa harkaa qabdullee rabbiin nagaa isaan irratti haa roobu nageenni kun lama nagaa dhugaan fayyaa fi quufa argatuu fi nagaa weeraa irraa dhaabullee maraa rabbi walitti haa qabu rabbiin nagaa bareedaa walitti nu haa qabuu fi kanaaf uummata keenya ka wal ammatee wal qabatee waan rakkoo jirtu waliin haasawatee biyya sani insha Allahu akkasitti guddattee gara tokko deemtu itti hawwan namni marruuti deemu rabbi nu haa taasisu wanni dhaabnu yoo jiraate hawaasa biyyaatiif nu isinii daganne du'aa'ii godhu jirra isinillee wal qabadhaa wal gorfadhaa insha Allah furmaanni akka biyya keessa dhufu akka itti jirtan kana hayyoonni abboonni marrinu yoo wal hin qabatin garri tokko kan udhayu hin jirtu haqiiqaa kana namuun beekaa itti dalaguun nu dhibe malee insha Allah rabbiin nu maraafuu mijaa haa kennu waan asitti har'a uummata keenya walitti qabnee yaa mufennu kanallee tamilki rabbi nu haa godhu akkuma duraa jenne galatooma ulfaadhaa fayyaa haa argannu nu marruhu galatooma isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 yaada sheekolee dhageettanii jirtanii yaamicha isaan isinii godhan kan sadaasaa 26 convention center Minneapolisitti conventionii guddaa galma guddicha keessatti geggeeffamu jechuudha hawaasa wajjin mari'achuudhaaf deemanii yaada ofii qofaa kennuuf osoo hin taane yaada hawaasaatis irraa mari'achuudhaaf deemanii dhageeffachuudhaaf deeman waan taateef ogeeyyonni fayyaatis achitti argamu namoonni guyyaa san isiniif mijaa'u sagantaa kanarratti hirmaachuu akka hin daganne isiniin jenna gama kennaan nagaa isinitti dhaammannaa nagaan nuuf jiraadha.